Ashamar kafune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Har'a magaalaa Finfinneetti konkolaataan garagalee lubbuun namaa bahuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa balaan tiraafikaa mudateen lubbuun nama tokko darbeera. Magaalaa Finfinneetti balaa tiraafikaan lubbuun nama tokko darbu komishiniin poolisii magaalaa Finfinneetu beeksise. Balaan sun guyyaa har'aa barii ganama toora sa'aatii 12:10 irratti kutaa magaalaa Araadaa aanaa jaaddoo addaa Afinca'uu Barri jedhamuttidha poolisiin magaalaa kan beeksise. Balaan sun konkolaataa geejjiba uummataarraa kan ga'e ta'us himameera. Ka'umsi konkolaataa kanaa Shiroo Meedaarraa gara Afinca'uu Barriitti imalaa osoo jiru iddoo piroojeektii misooma qarqara laggeen kan meetira 30 fagaatee naannoo Afinca'uu Barriitti ijaaramaa jirutti balaan kun mudateedha poolisiin. Balaa sanaan dubartiin waggaa 22 battalumatti lubbuun ishee yeroo bahu miidhamtoonni kabiroon hafan ammoo hospitaala Abeetii fi hospitaala Yakkaatitti yaalamaa jiraachuu komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beekseera. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinneetti dabaluun sababni balaa sanaa maal akka ta'e qorachaa jiraachuu fi odeeffannoo bal'aa ammoo uummataan gahuuf akka jirus ibseera. Naannoo kibba Itoophiyaatti hidhattoonni daangaa Keeniyaa keessaa dhufanii lubbuu namaa balleessaa jiraachuutu dhaga'ame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daassanech naannoo Heerom jedhamtu keessatti haleellaa hidhattoonni Keeniyaa Turkaanaarraa dhufanii raawwatanii lubbuun nama tokko darbuu akkasumas loowwan gara 1,000 ol ammoo humnaan fudhatanii deemuun dhaga'ameera. Haleellaa hidhattoonni sun raawwatan fulbaana 13 bara 2025 akkasumas fulbaana 15 bara 2020 akka ta'edha aangaan naannichaa kan hime. Haleellichaan abbaa maatii afurii Eeyimaa Kohengaa jedhamu osoo loon eegaa jiru rasaasaan rukutamanii lubbuun bahuu poolisiin aanaa Daassanech natti meera jechuun Addis Istaandard baaseera. Kana duras guraan dhalaa 24 bara 2025 godina Oomoo kibbaa aanaa Daassanech naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti walitti bu'iinsa hidhattoota Keeniyaarraa dhufaniin ka'ee fi hagammaattis darbee walitti bu'iinsa jiruun yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 du'uu fi namoonni 2 madaa'uu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa kana dura himanii turani. Waluma wal fakkaatuun naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti ganda Kuukruuk jedhamtu keessattis bitootessa 22 bara 2025 mudateen lammiileen Itoophiyaa 4 ajjeefaman 3 ammoo madaa'uu isaanii kanaan dura isinii gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Koongootti weerarri Iboolaa mudatee namoonni 28 du'uun dhaga'ame. Rippaabilika Dimokiraataa Koongootti weerarri Iboolaa lubbuu namoota 28 galaafateera jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo bulchiinsa Kaasii jedhamu keessatti weerarri Iboolaa bifa haaraan ka'ee haga ammaatti namoota baay'ee ajjeesaa jiraachuu akkasumas namoonni 16 dhibee kanaan ji'uma kana keessa du'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara Iboolaa Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo keessatti ka'e to'achuuf tattaaffii guddaa taasisaa jiraachuu ibsuun talaallii qorichaa Ivroovo jedhamu gara Kinshaasaatti ergaa jiraachuu beeksiseera. Akkasumas ogeessota fayyaa dhaabbatichaa baay'inaan garasitti erguu himeera. Akka ragaa ministeera fayyaa Koongoo agarsiisutti bara 1976 irraa eegalee weerarri Iboolaa biyyattii keessatti yeroo 16 mul'ateera. Tibbanumayyuu biyya Yugaandaa keessattis weerarri wal fakkaatan namoota 14 irratti mul'atee namni 4 du'uun dhaga'ameera. Dhaabbanni fayyaa addunyaas biyyoonni ollaa to'annoo daangaa cimsuu fi tatamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf qophii cimaa akka taasisan yaadachiiseera. Waggoota 10 osoo addaan hin citiin waraanaan raafamaa kan jirtu dabalataan weerara Iboolaatiin mataa dhukkubbii biraa keessa galtee jirti. Koongoon mallattooleen dhibee kanaa mataa dhukkubbii hooqqisiisuu, qaama hooqsuu fi madeessuu akkasumas dhiigni qaamolee adda addaatiin akka dhangala'u taasisuu akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa darbee hawaasaaf barsiisa kenna. Humni waraanaa Israa'el buufata doonii Yemen haleeluu beeksise. Humni waraanaa Israa'el buufata doonii Yemen kan Hodeedaa jedhamu irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu beeksiseera. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatiz akka jedhanitti haleellaan sun hidhattoota Huutii karaa itti ulaa galaanaatti ba'an akka hin qabaanne gochuufidha haleellaa sana kan raawwanne jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni Huutii shororkeessaa waan ta'eef ulaa galaanaa akka hin arganneefi qilleensatti cufuuf Israa'el buufata doonii Hodeedaa irratti haleellaa gaggeessite jechuun Israa'el Kaatiz karaa fuula
X yookaan ammoo Tiwiitarii isaanii barreessaniiru. Torban lamaan dura Israa'el haleellaa magaalaa sanaa irratti raawwatteen gaggeessitoota ministeera muummee dabalatee ministeerota Huutii hedduu ajjeestee turte. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.